sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Amajjii 17 bara 2017 akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiidhaan Oromiyaarraa isiniif darbaa jirudha. Jalqaba irratti oduun karaa jaalle biiftuu galgalootiin isiniif dhiyaata. Itti aansuun barruun addi bilisummaa Oromoo maqaa miti kaayyoo uummata Oromooti malee jedhu karaa jaalmichuu lammiitiin isiniif dhiyaata. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an suukeessaa Aroorrooti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraa kan isin dhageessisu ani Biiftuu Galgalooti. Reeffi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon zoonii kibbaa waraana wayyaanee haleeluudhaan injifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuun dhaga'ame. Reeffi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waraana wayyaanee sochii fincila xumura gabrummaa dura dhaabbachuu fi uummata hiraarsuuf qophii irra ture haleeluun injifannoo cululuqaa uummata Oromoof galmeessisuu gabaasni nu qaqqabe ni addeessa. Mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummata Oromoo deebisuuf qabsoo hidhannoo finiinsuu irratti kan argamu waraanni bilisummaa Oromoon wayita ammaa tarkaanfii godinoota Oromiyaa garaa garaa keessatti diina irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa amajjii 13 bara 2017 godina Booranaa Ona Dirree ganda Maagadoo keessatti waraana wayyaanee sochii fincila xumura gabrummaa dura dhaabbachuu fi barattootaa fi uummata hiraarsuuf akkasumas eegumsaaf walitti qabamee qophii irra ture sa'a booda sa'a 9:00 irratti weeraree haleeluun 15 ajjeesee 7 ol madeessuu ajajii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa ifa godhee jira. Loltoonni wayyaanii madaa'an gara hospitaala Ona Meeggaa magaalaa Meeggaatti akka geeffamanii jiranis beekuun danda'ameera. Waraana bilisummaa Oromoon haleellaa kanaan qawwee AKM 12 hidhannoo mudhii 12 kaazinaa 18 waliin rasaasa 1,000 lakkaa'amu qarshii Itoophiyaa 2,500 moobaayila 2 fi mi'oota garaagaraa diinarraa booji'uun qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuus ajajii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa dabalee hubachiiseera. Tarkaanfiin diinaa fi farreen qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an irratti fudhatamu karaa hundaan gara fuulduraattis guutummaa Oromiyaa keessatti cimee kan itti fufu ta'us ajajii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa wayituma kana hubachiisee jira. Korri bilisummaa Oromoo kutaa Awustiraaliyaa marii isaa torban darbe keessaa gochaa ture milkiin xumuratee jira. Marii godhamaa ture kanarrattis miseensonni maricha irratti argamanis qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu daran jabeessuuf murteeffatan. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo kora kutaa Awustiraaliyaa bara 2017 guyyaa 2 marii isaanii erga geggeessatanii booda marii kanarrattis yaada wal jijjiiruudhaan haala qabsoo bilisummaa Oromoo irratti mari'atanii jiru. Kora kanarratti miseensonni adda bilisummaa Oromoo kutaa Awustiraaliyaa Konyaalee, Viktooriyaa, Adelaide, Perth, Sweden fi Queensland irraa dhufuudhaan marii kanarrattis hirmaatanii akka jiranis eerame. Kora guyyoota 2 amajjii 6 fi 7 bara 2017 taasifame kanarrattis haala qabsoo bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo yeroo ammaa keessa jiruun haala sochii, falmii fi wareegama waraana bilisummaa Oromoo gumaachaa jiruu fi wareegama qeerroon bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti jiran haala dinagdee fi hawaasummaa, haala siyaasaa fi tattaaffii dhaaba uummata Oromoo adda bilisummaa Oromootiin taasifamaa jiru bal'inaan mari'achuudhaan ibsa ejjennoo qabxii 7 of jalaa qabu baafachuudhaan marii isaanii goolabanii jiru. Ibsa ejjennoo kanaa gadis dabarfatanii jiru. Dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo caalaatti jabeessuuf hirmaannaa nurraa eegamu hunda bahuuf gaafatamummaa fi dirqama kutaa keenya irraa eegamu akka qajeelfama dhaabaatti fiixaan baasuuf waadaa keenya haaressina. Heera, seera, kaayyoo naamusaa fi qajeelfamoota dhaaba keenyaa irratti hundoofnes jaarmayaa keenya jabeessinee dirqamaa fi gaafatama matayyaa fi waloo akka miseensotaatti nurraa eegamu bifa hundaan ni baana. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo ittisni uummataa keessattuu qeerroon fudhataa jiran haala injifannoo seena qabeessa ta'aa jiraachuu isaatti ni amanna. Waan danda'amu hundaan cina ni dhaabbanna. Sochii bilisummaa sabni keenya walumaa galatti itti jiru bifa hundaan ni deeggarra ni tumsina.
ibsa qajeelfamaa fi murtii dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo yeroo yerootti baasuu fi dabarsuun akkuma yeroo kamuu hojiirra akka ooluuf waan durraa eegamu hundaa ni gumaachina. Oromoo, Oromiyaa fi Oromummaa aggaammii diinaa jalaa dandamachiisuu fi mo'icha gonfachiisuun kan yeroon nurraa eegaa jiru waan ta'eef kanneen mooraa diina keessa ta'anii wareegama seenaa hin qabne diinaaf gumaachaa jiran hundi akka isaan hojii yookaan qaamaan mooraa qabsoo saba isaaniitti dabalamaniif uummata isaaniif falmii barbaachisu hundaa finiinsanitti yaamicha keenya haaressinaaf. Ololaa fi afaan faajjii diinii fi farreen yeroo yerootti dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo irratti oofan hojiidhaan irra aanuuf murteessinee jirra. Ajjechaa dhumaatii fi roorroo diinni uummata keenya irratti walitti fufiinsaan bifa hundaan gaggeessaa jiru balaaleffachaa furmaanni isaas qabsoo jabeessuu qofa waan ta'eef ilmaan Oromoo hundi alaa fi keessaan birmannaa bifa hundaa akka waliin cimsu yaamicha lammummaa gadi fageenyaan dabarsina. Yaamicha kana dhaqqabsiisuudhaafis waan nurraa eegamu ni raawwanna jechuun akka xumuran gabaasamee jira. Oduu biraan Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti lukkee diinaa fi tika wayyaanii ta'uudhaan uummata magaalaa Dambidolloo irratti yakka duguuggaa sanyummaa kan raawwachaa ture namni maqaan isaa Addisuu Tarrafaa jedhamu humna ittisa uummataa magaalaa Dambidolloo keessa socho'uun tarkaanfii irratti fudhatamee du'aan adabamee jira. Lukkee diinaa kana irratti tarkaanfiin kan fudhatame galgala keessaa naannoo sa'a 5 yommuu ta'u battaluma tarkaanfiin kun humna ittisa uummataan irratti fudhatameen gara hospitaala magaalaa Dambidollootti ergamee ture. Haa ta'utii tarkaanfiin irratti fudhatames akkaan jabaa waan ta'eef battaluma hospitaala seeneen lubbuun isaa darbee jiraachuu maddeen qeerroo magaalaa Dambidolloo irraa nu qaqqaban addeessanii jiru. Lukkeen diinaa kun yeroo baay'ee irra deddeebiin kan raawwachaa jiru akka dhaabuuf itti himamuyyuu gorsa uummataa irra darbuudhaan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu fi ajjeessuurraa boodatti waan deebi'uu dideef tarkaanfii barsiisaan keessa deebii hin qabne humna ittisa uummataa magaalaa Dambidolloo keessa socho'uun irratti akka fudhatames maddeen keenya achirraa himanii jiru. Humni waraanaa weerartuu wayyaanee liyyuu poolisiin torban darbe keessa godina Booranaa weeraruudhaan uummata naannichaa irratti dhukaasa banuudhaan uummata godinichaa hedduminaan ajjeesaa akka ture himame. Ajjechaa mootummaa abbaa irree wayyaanee uummata godinichaa irratti raawwatettis uummanni naannichaa waan mufateef battaluma tokkummaan waraana weerartuu wayyaaneetti dammaquudhaan ari'anii ofirraa deebisanii akka jiranis maddeen keenya achirraa nu qaqqaban ibsanii jiru. Tarkaanfii humni ittisa uummataa fi uummanni godina Booranaa fudhate kanaanis waraanni weerartuu wayyaanee hedduminaan du'uu fi meeshaa waliin uummatatti harka laadhachuullee maddeen qeerroo achirraa gabaasan. Haga ammaattis humni ittisa uummataa fi uummanni godina Booranaa keessa socho'uun qawwee fi rasaasa hedduu waraana weerartuu wayyaanee irraa booji'anii akka jiranis ibsamee jira. Mootummaan wayyaanes lola kana ariifachuudhaan humna dabalataatiif waywaataa akka ture addeeffamee jira. Waraanni raayyaa ittisa biyyaas gargaaruuf gara godinichaatti socho'ee tures uummata godinichaa sodaachuun akka ofirra garagalee deebi'es maddeen qeerroo achirraa ibsan. Wayyaaneen yeroo ammaa kana maqaa haaromsa jedhuun Finfinnee fi magaalota garaagaraa keessatti walgahii waajjira ishee hundatti hojjettootaa fi kaabinootaan gaggeessaa jiraachuun dhaga'ame. Finfinnee waajjira daldalaa fi aanaa kan naannoo Kotobeetti argamutti walgahii torbee darbe keessa ta'e irratti mormiin uumamee jiraachuunis ibsame. Uummanni keenya baadiyyaa fi magaalaa keessaa humna waraanaa irra qubatee jiruun hedduun dhumaa fi hidhamaa jira. Mootummaan uummataa gama tokkoon waraanaan fixaa gama biraan haaressa jechuun bulchiinsa isaa dheeressuu hin danda'u. Gaaffii mirgaa uummanni kaasee ittiin dhumaa jiru deebii haa argatu. Haga kun hin taanetti maqaan haaromsaa bulchiinsa gaarii fi dimokiraasii wanni jedhu itti fufuun waan sobaati jechuun gaaffiidhaan kan muddame walgahichis torbanuma darban keessas ganamaan fashalaa'uu maddeen keenya achirraa gabaasanii jiru. Warraaqsi uummata Oromoo bifa haaraa fi jabaan nurratti ka'uu mala jechuun mootummaan wayyaanee ammas sodaa keessa galee jira. Uummanni keenya ammoo walgahii wayyaanee dirqamee irratti argame dabalatee waltajjii argate hundarratti ilmaan Oromoo hidhaa jiran akka hiikaman jabeessee gaafachuu itti fufee jira. Walgahii wayyaanee bakka adda addaatti deemaa jiru irratti gaaffii kanaa fi kan kana fakkaatan hedduminaan ka'aa waan jiruuf walgahichi bakka hedduutti fashalaa'aa akka jiru maddeen oduu qeerroo ifa godhu. Hidhaan warraaqsa uummata Oromoo dhaabuu akka hin dandeenye walgahii fi haaromsa jedhamee kan TPLF'n ololamaa jiru bulchiinsa sirna wayyaanee diigame deebisee suphuu akka hin dandeenye uummanni sabboontonnii fi qeerroon biyyaa mirkaneessaa jiran. Godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu Mulluqee iddoo Unkuruuree jedhamutti konkolaataa abbaan qabeenyummaa isaa dureessota Oromoo ta'e 4 qabeenya isaarra jiru kanneen akka jimaa, ruuzaa fi sukkaara akkasumas kaarotii fe'uudhaan imalarra osoo jiru liyyuu poolisii naannoo Sumaaleetiin erga saamamee booda namni dhimma mataa isaatiif karaarra deemaa ture tokko immoo ilma Oromoo kan ta'e yommuu ta'u namni maqaan isaa Abdii Yuusuf jedhamus waraana liyyuu poolisii naannoo Sumaaleetiin akka ajjeefame maddeen qeerroo naannichaa himanii jiru. Dhumarratti
Oromiyaa keessatti sirni baruu fi barsiisuu gufatee akka jiru maddeen oduu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaasan. Akka maddeen oduu ifa godhanitti manneen barnootaa Oromiyaa keessatti kan argaman barattoonni humna koomaandii poostii ba'aa fi galii isaanii tiksaa jiraatullee fincila xumura gabrummaa bifa garaa garaan mul'isuu waan itti fufanii jiraniif sirni baruu fi barsiisuu Oromiyaa keessa jira sadarkaa jedhamuun hin danda'amne irra jira. Barsiisonni fi barattoonni walakkaan mana hidhaatti waan argamaniif akkasumas gaaffiin uummataa akka kana dura waliin dha'aa fi fakkeessiin osoo hin taane sirnaan haga deebii argatutti hin barsiisnu jechuun barsiisonni hedduun mormii dhageessisuu akka itti fufanii jiranis gabaafameera. Oduun keessa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Namni seenaa beekne lafa fi falmaatu namni dasaan beekne sanyii isaanii maatu namni firaan beekne dhiiga isaan jaallatu kutaanna waameena kutaanna goodeena kutaanna waameena kutaanna goodeena kutaanna naalchiine moromti cabbaanko naannoonis naannaallee moromtitti adeeko sanyiin koo Oromoo Oromiyaan beeyyaako sanyiin koo Oromoo Oromiyaan beeyyaako waliin qoodina waliin jibbina waliin qoodina waliin jibbina dachiin namaa naalu nama batti maalee kan namaa naaltu irraa dhalatu maalee arramna dubbatum dura ijje ilaale arramna dubbatum dura ijje ilaale waliin qoodina waliin jibbina waliin qoodina waliin jibbina sanyii isaanii maatu namni firaan beekne dhiiga fi jaallatu kutaanna waameena kutaanna goodeena kutaanna waameena kutaanna goodeena. Mazamni kosokuma ilma kutaa jetani malona waamena dhala Oromoo jedha dukana waleena dhala Oromoo jedha dukana waleena waliin qoodina malo waliin jibbina waliin qoodina waliin jibbina. Namni seenaan beekne lafa fi falmaatu namni dasaan beekne sanyii isaanii maatu namni firaan beekne dhiiga fi jaallatu kutaanna waameena kutaanna goodeena kutaanna waameena kutaanna goodeena. Wakanu baise durebi bameti umanjalisina umanjalisanite senanjalisanite walin kodina walin jibbina walin kodina
walin jibbina walin qoodina walin jibbina walin qoodina walin jibbina Addi bilisummaa Oromoo maqaa miti kaayyoo uummata Oromooti malee. Qabsoon Oromoon geggeessaa jiru kan addunyaan geggeessituun adda miti. Rakkoon qabsoo keessattis ta'ee akka uummataatti nu mudataa jiru addunyaa irrattis mul'ateera, mul'ataas jira. Dubbii guddaan akkamittiin keessa darbanii bakka yaadan ga'an isa jedhu malee akkamiin keessa gangalataa jiraatan kan jedhu irraa barnoota hin argan. Biyyoonnis ta'ee uummattoonni addunyaa keenyaa wareegama baasanii akkuma biyya isaanii dhuunfatan kanneen wareegama ol'aanaa baasanii kan namaa dhaalanii taa'an akka jiran beekuun barbaachisaadha. Kanarraas kan barannu gama lameeniittuu jabaatanii wareegama baasanii waan barbaadan bira ga'uuf irraa barachuu malee ka isaanii faarsaa keenya cabsaa jiraachuun gonkumaa furmaata ta'uu akka hin dandeenyedha. Akka yaada kiyyaatti rakkoodha jedhee kanan fudhadhu yookiin anaaf yaaddoodha kanan jedhu qabsoon kun maa jabaachuu didee osoo hin taane waa'ee bitamtoonnii fi kachachaltoonni heddummachaa deemuuf yookiin warra dhageessanii yaaduu yookiin ofittootaan waan qabsoo keenya duubatti harkisu dhalachaa buluu isaati. Qabsoon har'aa jabaachuu dhiisus bor ni jabaata. Bitamtoota baay'achaa deemuu fi warra qabsoo kana hankaaqsaa jiran heddummachaa jiraachuutu na yaaddessa. Yeroo tokko diina qabsoo keenya irratti aggaammatu caalaa yookiin diina adda bilisummaa Oromoo irratti duulu caalaa qixxee ilmaan Oromoof jibba qaban baay'ifachaa dhufuudha. Ani akka anaaf galutti dhaabbileen Oromoo ilaalcha hordofaniin wal mormuun ni jiraata. Garuu wal jibbuun eessaa akka dhufe naaf hin galu. Wayyaanee ni jibbina dhiiga keenya ta'ee isa faallaa keenya ta'ellee akka itti ibsinu qabna. Kanarra argaa fi dhaga'aa jirru garuu wal balleessuuf arreeduu agarra. Kun fafa addunyaa irraallee adda nu taasisuu danda'a jedheen amana. Mee ilaalaa ayyaana ilaallattoonni jecha qabsoo Oromoo itti laaffisanii of harkaa galchuu barbaadantu jira. Yaaduma isaanii waliin kan wal fakkaatu wayyaaninis ni geggeessiti. Warri safuu irraa baqatee hooggana dhaabaa fi adda bilisummaa Oromoo adda baasanii ibsaa jiru. Wayyaaneen adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf karoorri ishee waggaa 25 fi sirnoonni dabran hundumtuu akeekni isaanii tokkoffaa hoogganootaa fi warra qaroo ta'an dhabamsiisuudha. Isa booda adda bilisummaa Oromoo isaan barbaadan uummatanii biyyatti galchuudha. Kana hundatu beeka. Mee warra hooggantootaan shanee jedhee adda bilisummaa Oromoo ni jaallanna kaayyoo keenya jedhanii falmaa jiran kana adeemsa wayyaanee irraa maaliin adda baafatan? Hoogganaa ofii ni morman, hin jibban. Adeemsa isaanii yoo morman ni gorfatan, garuu yoo jibban gorfachuullee hankaaqan. Kanarraa taree adda bilisummaa Oromoo fudhannee warra maqaa fafaa itti moggaafnu kana dhabamsiifnaan maalii? Dhuguma qabsoo kanaaf yookiin uummata kanaaf yaaduudha? Wareegama xiqqaa hanga guddaa itti kaffalamaa jiruuf deebiin barbaachisu kana? Miidhamni uummata keenyaa biyya keessaaf galanni kana? Oromoon maal barbaada? Oromoon ka barbaadu isa biyya keessaa finiinsaa jirudha. Har'a eenyullee Oromoo abbaluu hin danda'u. Dhugaa jiru kan yeroo kamirrayyuu caalaa adda baafatee hubateera. Maqaa isaan daldalamu hin barbaadu. Humna Oromoof falmu malee humna Oromoo qabata godhu hin barbaadu. Oromoon kan dandeettii fi gootummaan isaaf dhaqqabe simachuu yoo dhabe ammoo wareegama barbaachisu kaffalee abbaa biyyaa ta'uuf kan isa dhorku tokkollee hin jiru. Garbummaa jala jiraatanii anatu caalaan isaaf furmaata hin ta'u. Waggaa 150 oliif Oromoon gabrummaa jala jiraachuu osoo beekanii fi waggoota meeqaaf dantaa isaaniif jiraachaa turanii har'a akka nama irribaa ka'ee dhaabota heddummeessanii Oromoo irratti abbaa ta'uuf warreen arreedan hin barbaadu. Dhaaba Oromoof hadoodu eenyullee Oromootti hin himu. Kan har'aa bara miidhamaa fi salphinaa keessa waliif hin galle bara badhaadhinaa Oromoon waliif gala jechuun soba. Kanaaf qabatamaan Oromoof kan dhaabbatu dhiiga isaa kamirrattuu shira hin yaadu. Kaayyoo isaa raawwachiisuuf jedhee dhaaba dhala Oromoof haqaan dhaabbate kan jibbu gonkumaa Oromoof jaalala hin qabaatu. Kun qalbii uummata Oromoo keessaa maxxanee kan jiru ta'uu hunduu beekuu qaba. Qeerroon maal barbaada? Qeerroon qeerroodha. Sossobbii firaa mitii kan diinaafuu jilbeenfatee hin beeku. Qacalummaa qeerroo ilaalanii waan dabaa irratti raawwachuuf yaaluun wallaalummaa ofii mirkaneessuudha. Qeerroon Oromoo hanga wayyaaneen jilbeenfattu yookiin kuftutti duubatti ka jedhu miti.
bilisummaa fi walabummaa ka barbaadu ijoollee wareegamtuu barbaadee abbaa irratti ta'uuf arreeda osoo hin taane ofiin wareegamee karaa saaquuf kan badadutu dhugummaa waan qabuuf kanatu fira qeerroo ta'uu danda'a. Qeerroon sochii kan eegale waggaa tokko as jechaa waan intarneet yookiin sooshaal miidiyaa irraan odeeffannoo sochii qeerroo guutuu kan qabu of fakkeessuun of sobuudha malee qeerroo sobuu miti. Qeerroon wareegamaan Oromiyaa dhuunfachuu barbaaddi. Atakaroon biyya alaa qeerroof waa tokkollee miti. Ilmatti abbaa hin himan haadhallee, qarreettis abbaa hin himan haadhallee. Warra waggaa 15f qabsootti silla'ee uummata hoogganuutti ce'ee jirutti adeemsa himuuf yaaluun yakka. Qeerroon gonkumaa sagal hin gaggalagaltu. Waanuma manaa baateef taati. Uummanni biyya keessaa guutummaatti kana ragaa ba'aaf. Namuusaa fi qarummaa isaaniin karaa eegalan ni xumuru. Gonkumaa uummata isaanii irratti abbummaaf hin fiigan. Qabsoon Oromoo maal barbaada? Qabsoon Oromoo wal dhaga'uu barbaada. Deeggarsa barbaada. Amma walii galeen hiriiranii diina konkolaachisuuf arreedaa jira. Diina mitii firriyyuu yeroon itti kadhatan dhabamaa jira. Warra diina jala fiiguu gorsuunis yeroon dabraa jira. Diinnis adeemsa isaa fixatee tarkaanfii abdii kutannaa irra jira. Kun hundi qabsoon Oromoo maal akka barbaadu argisiisa. Kana tilmaamanii waan qabsoon nama irraa eeggatu ba'uu qofaadha. Wal akeekna malee dirree kana irratti waan walitti himnu hin jiru. Daangaan diinaa guutee dhangala'ee jira. Biyya keenya irratti diinni qabsoo Oromoo dhabamsiisuu yookiin Oromoo cabsuuf sochii qabsoo isaa shororkeessummaatti ramadee labsii adda addaan nama barbaadu qabee hidhee ajjeesaa jira. Adda bilisummaa Oromoo ta'uu ragaa malee yakka jedhee duula Oromoo lafarraa duguuguu geggeessaa jira. Har'a maqaa adda bilisummaa Oromoon uummata Oromoo walii galatu hidhamaa, ajjeefamaa, biyyaa ari'amaa jira. Kun haqa argaa fi dhagaa jiru. Egaa akkas ta'ee waan dhumaatii uummata keenya irratti badii raawwataa jiru hundaaf uummanni Tigraay guutuun itti gaafatamuuf jira. Adeemsi kun ammoo qarqara irra ga'ee jira. Itti fufuu fi dhiisuu isaaf wayyaanotatu of harkaa qaba malee Oromoo miti. Kanaaf qabsoon waan nurraa barbaaddu raawwachuuf gamanumaa qophaa'uun dansaadha. Kan yaadaa jirru waan akkasii malee dhaaba bixxilaa jiraachuu miti. Gurguddaan keenyas akkuma guddummaa keessanii taa'aa. Baay'ee gaddinas nu of kolchaa. Galatoomaa horaa bulaa. Barreessaan barruu kanaa Seenaa Yaa. Qalamni hin gu'in jenna. Samoe gaafa tokko saba saamulee maaluma sabni Oromoo yoo walii galee finjilee lolee maal qaba ina samoe gaafa tokko saba saamulee. Barreeffamu bilisummaani lafee kootii na ijaaramtu Oromiyaani dhiiga kootii na barreeffamu bilisummaani lafee kootii na ijaaramtu Oromiyaani. Finjilee lolee maal qaba ina samoe gaafa tokko saba saamulee maaluma sabni Oromoo yoo walii galee finjilee lolee maal qaba ina samoe gaafa tokko saba saamulee.
kaane afuursine fincillee lollee ba'aan kun hunduu nurraa jigaa nu bilisoomne tokkummaan kaane afuursine fincillee lollee ba'aan kun hunduu nurraa bu'aa nu bilisoomne. Sabni Oromoo yoo walii galee fincillee lolee maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee maaluma sabni Oromoo yoo walii galee fincillee lolee maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee. Fagaate timpiriire dukkanaatti ilkaan baasee nuujiniine ifaan nurraa fagaate timpiriire ekeraatii nu naasisee nu rifaasisee Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaasee ekeraatii nu naasisee nu rifaasisee Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaasee. Maaluma sabni Oromoo yoo walii galee fincillee lolee maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee maaluma sabni Oromoo yoo walii galee fincillee lolee maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee. Qabsoo Oromoof kan wareegamanii murroo alagaa diddaaf kan dhumanii qabsoo Oromoof kan wareegamanii murroo alagaa diddaaf kan dhumanii warqituun faallallabaa jiru bakka jiranii karaaf lageen bosonaa faroo keessa ciisanii warqituun faallallabaa jiru bakka jiranii karaaf lageen bosonaa faroo keessa ciisanii. Egaan dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo sagantaan keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolabamee jira. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaa bilisummaati.